Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ameen. Egaa Waaqni hunduma danda'a akka balleessinetti akka hammaannetti osoo hin ilaalin nu eegee nu tiksee gaaddisa isaa jalatti nu qusate sa'aatii kanaan nu ga'ee jira. Inni akka namaa miti. Kan ulfaate haa ta'u. Har'a wantoota safuu ta'an keessaa tokko kaasnee ilaalla. Innis sobaaf ija hin jabaatin. Mata duree jedhu kaasnee sobni hagam hadhaawaa akka inni ta'e, hagam akka inni nama salphisu, miira namummaas miira eenyummaa keessaayis wantoota nama baasan keessaa isa tokko akka ta'e in ilaalla. Amantaanis waa'ee sobaa maal jedhaa? Hawaasnis waa'ee sobaa maal jedhaa? Waa'ee sobaa maal jedhaa? Kanaafuu sobaaf ija hin jabaatinii kan jedhu mata duree godhannee jechuudha. Sobnii fi furdinni abbaatti hin beeksisuu jedhu. Sobnii fi furdinni abbaatti hin beeksisuu. Sobduun yeroo hundumaa waan dhugaa haasa'u itti fakkaata. Waan dhugaa dubbate, waan toshe, waan bareeche, waan namoonni laphee isaaniitiin jalaa fudhatan, jalaa dhagaan itti fakkaata. Furdinni illee akkasuma jedhu. Sobaa fi furdinni abbaatti hin beekamu. Eeyyeni sobni hagam hadhaawaa fi jireenya ilma namaa keessatti waan gadhee akka inni ta'e kan beeku kan soberra kan sobamedha. Kan soba dubbateerra kan soba dhaga'edha. Kan sobaan ragaa ba'eerra kan sobaan ragaan irratti ba'ametu hammeenya ulfina sobaa beeka. Sobduudhaaf kabaja itti fakkaachuu danda'a. Ulfina itti fakkaachuu danda'a. Olaantummaa itti fakkaachuu danda'a. Sobduun ofii bakka waan kenneef sobni isaaf dhugaa fakkaachuu danda'a. Fakkaattonni isaas immoo soba dhugaa fakkeeffatanii waan ta'eef kan dhaggeeffatan jala chubbisuu fi harka rukutuun isaaniif illee kabaja. Isaaniif illee ulfina. Ulfina. Namni sobu akka duumessa bishaan hin qabneetii jedhu beektonni. Duumessi ni duumessa booda qonnaan bulaan kan inni eegu rooba. Namni hin haasa'a. Haasa'uu namaa namni hunduun barbaada. Haasaa namaa keessatti namni sammuun isaa fayyaa ta'e kan inni eegu dhugaadha. Akkuma duumessi rooba hin qabne salphatu san namni haasawa dhugaa hin qabne haasawa sobaa haasa'us nama biratti salphataadha. Nama biratti. Ija namaa biratti salphataadha. Namni nama biratti kabaja hin qabne fuuldura namaatti immoo salphate Waaqa biratti illee salphataadha. Dhugaadha yoo hin taane. Dhugaadha yoo hin taane. Salphataadha. Kanaafuu wantoonni ilmi namaa ittiin miira namummaa keessaa ba'u itti salphatu keessaa inni tokko soba. Sobni nama salphisti. Miira namummaa keessaa nama baasti. Namaanis Waaqanis walitti nama buusti. Galmeen taane irratti nama galmeessisiisti. Kanaafuu sobni wantoota ilmi namaa keessaa ittiin salphatu keessaa ishee tokkodha. Namni sobduun namoota Iyyasuus Kiristoos sobaan ragaa itti baanii akka fannifamu godhan san wajjin walqixa namni har'a sobu. Miseensa garee Iyyasuus Kiristoos fannisan saniiti. Sobduun. Miseensa garee Iyyasuus Kiristoos sobaan
rukuchiisan, hancufa irratti tufsiisan, hadhooftuu baasisan, rukuchiisan, fannisan, gidiraa itti hammeessan saniiti. Sobduun miseensa garee saniiti. Miseensa garee saniiti. Saniin alaa miti. Baay'een isaanii sobaan ragaa irratti ba'aniitii raga ba'ummaa isaanii garuu itti waliin galle. Sobaan ragaa irratti ba'an. Sanbata nama itti fayyise sanbatas diigee jedhanii, sanbata hiyyeessa itti gargaare sanbata diigee jedhanii, mootii moototaa gooftaa gooftotaa ta'ee osoo jiru Phiilaaxoosii fi Heroodisi mootummaan isaanii waliin dubbisne sun tokko ta'anii dhimma isaa irratti sobaan fannisan. Kanaafuu sobduun garee Iyyasuus Kiristoos sobaan fannisan saniiti. Miseensa garee saniiti. Miseensa garee saniiti. Agartanii? Miseensa garee saniiti. Garee salphataa inni jennuun isa inumaa kitaaba qulqulluu irratti ምናምንቴ ሰዎች jedhamu warri soban. Sobni safuu hawaasaa guddaa keessaa isa tokko. Namni sobu safuu hawaasaa cabsa. Booda hin agarra. Safuudha sobni. Hin sobamu. Keessattuu hawaasa Oromoo biratti hin sobamu. Kanaafuu garee Iyyasuus Kiristoos fannisan saniiti. Sobduun har'a soo jiraate. Naabutee yaadattuun Naabuteen qabeenya abbaa isaa irraa maatii isaa irraa dhaale mootichi naa kenni jedheen inni immoo hin kennu waanuma fidde fidii hin kennu ani amaanaa abbootii kootii nyaadhu amaanaan na baadha malee na nyaadhaa hin jenne inni jenna sobaan jaarsonni baanii ijaaramanii gareedan sobaan ragaa itti baanii dhakaadhaan rukuchiisanii ajjeesisiisan. Agartanii? Namni immoo gaafa ragaa sobaa nu baaneen dararamu gidiraan itti hammaatu ajjeefamu hidhamu waaqni hin lola hin eekkama. Akka waaqa fannisnee waaqa ajjeesnee waaqa hiisisnee waaqa reebsisneetti lakkaawwama. Namarratti sobaan ragaa baanii jireenya isaatiin akka abdii guddatu gochuun, akka ajjeefamu gochuun, akka hidhamu gochuun, akka reebamu gochuun sobaan namarratti ragaa baanii waaqa akka reebamu, akka ajjeefamu, akka hidhamu, akka godaanu gochuudha. San immoo agarree jirra yeroo Istifaanos sobaan ajjeefamu Iyyasuus Kiristoos maaliif na reebduu jedhe. Kan reebame ajjeefame Istifaanos, kan immoo iyyuu garuu maaliif na reebdu jedhe Kiristoos. Kanaafuu nama reebuun sobaan ragaa itti baanii godaansisuun, ajjeesisuun, hiisisuun namni waggaa 30, 40, 20, 10tti murtaa'u jira ragaa sobaatiin. Kanaafuu sobduun garee Iyyasuus Kiristoos fanniste saniiti. Miseensa saniiti. Lammaffaa sobduun mallattoo ilmummaa diiyaabiloosii fi cubbamootati. Agarsiistuu ilmummaa diiyaabiloosii fi cubbamootati. Sobduun. Nama sobduu yoo agartan ilmi diiyaabiloos isa akka ta'e bara. Cubbamaan isa akka ta'e bara. Nama sobduu yoo agartan. Kun kitaaba irratti barraa'ee jira. Kana jalaa miliquuf dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Keessattuu nama amantaa maqaa amantaatiin namoonni daldalan. Amantaa kam keessayyuu namoonni jiran miira nama amantaa ta'uu hin qaban because hin soban yoo ta'e ilma diiyaabiloosi. Hin soban yoo ta'e cubbamoota. Kunoo isin garee abbaa keessan diiyaabiloosii
fedhii isaa guutuu hin barbaaddu. Dhugaan isa bira waan hin jirreef jedha. Dhugaan isa bira waan hin jirreef dhugaadhaan dhaabbatee hin beeku. Soba yoo dubbatu ofirraa dubbataa. Sobduu fi abbaa sobaatii jedha. Abbaan sobaa daabiloosi. Dhugaan isa bira hin jiru. Kanaafuu dhugaadhaaf dhaabbatee hin beeku. Dhugaadhaan dhaabbatee hin beeku. Sobduudha. Soba ofumarraa dubbata. Kanuma isaati. Inni sobduu fi abbaa sobaati. Kanaafuu sobduun ilma abbaa sobaa kan daabiloosi. Namni fayyaa qabu immoo daabiloos wajjin hariiroo hin qabu. Kanaafuu ijoollee daabiloos irraa gargar ba'uun barbaachisaadha jechuudha gabaabumatti. Maqaa amantaatiin daldaluun ilmummaa mal agarsiistuu ilmummaa daabiloos. Inumaa eebbifamaan soba ni jibbaa. Cubbamaan garuu ittiin nama qaanessa. Sobduun nama qaanessa. Dhugaa. Fira keessan keessaa, hawaasa keessan keessaa, maatii keessan keessaa sobduun yoo jiraate itti qaanoftu. Nama qaanessa. Cubbamaan garuu soba ni jibbaa. Eeyyeen cubbamaan soba ni jibbaa. Soba ni dhadheeffata. Dhugaan akka qilleensa oksijiinii kanatti isaaf. Agartanii maaliif ilma daabiloos ta'uu hin barbaadu. Kanaafuu sobduun agarsiistuu jiraachuu ilma daabiloosii fi cubbamootaati. Kanaafuu gaafa nama sobe argitan ilmi daabiloos isa akka ta'e baraa. Cubbamaan isa akka ta'e baraa. Hikkoo biraan kenninaafi. Jaalatee miti. Dirqameeti. Hin rakkate. Hin jedhina. Sobaan isinillee ragaa hin bayina. Namni sababa wayiitinuu sobuu hin qabu. Sababa wayiitinuu dhugaa dabsuu hin qabu. Sobaan ragaa ba'uu hin qabu. Kanaafuu nama sobeef sobaan ragaa hin bayina. Hin fakkeessinaaf sobduun sobdu. Ilma daabiloos cubbamaan araannate gahe. Kanaafuu sobduudhaaf sobaan ragaa hin bayina. Gaafa sobduudhaaf sobaan ragaa baatan isinumtuu mataan keessan ilma daabiloos taatu. Eeyyeni isin abbaa keessan daabiloos irraayi fedhii isaa guutuu barbaaddu dhugaan isa bira waan hin jirreef dhugaadhaan dhaabbatee hin beeku. Sobduu fi abbaa sobaatii jedhamee jira. Sobduun ilma abbaa sobaa kan daabiloosi. Kanaafuu sobduudhaaf sobaan ragaa hin bayina. Hin sobdee jedhaani. Hin sobdee. Maaliif sobdaa? Rabbis namnis hin jaalatu jedhaani. Booda siniin kaasa. Booda. Sobduun agarsiistuu jibbiinsa yookaan mooyyuu waaqan tuffatamuu fi hawaasan jibbamuuti. Sobduun agarsiistuu waaqan jibbamuu fi hawaasan waaqan tuffatamuu fi waaqa fuulduratti tuffatamuu fi hawaasan jibbamuuti. Sobduun agarsiistuu waaqa fuulduratti tuffatamuu fi hawaasa biratti jibbamuuti. Waaqa biratti fuulduratti tuffatamuu fi hawaasa biratti jibbamuun maal fakkaata jettan sobduu fakkaata. Iyyeen waaqayyo waan jaahin jibbaa torbaffaa caalchisee jibbaa jedhu. Waan meeqa jaahin jibba? Torbaffaa lubbuun isaa hadheeffattee jibbitii jedha. Agartanii? Ani torbaffaan kaasa. Jaaffaaf torbaffaan kaasa. Waan jaa hin jibbaa. Torbaffaa lubbuun isaa hadheeffattee jibbitii jedha. Jaaffaa fi torbaffaan sobaan wal qabata. Jaaffaan sobaan kan dubbatan ragaa sobaa jedha. Jaaffaadha. Shan immoo sin dubbisaa barbaada. Waan jaan jibbaa torbaffaa hadheeffatee jibbaa jedhe. Wantoota jaan keessaa jaaffaan sobaan dubbachuu ragaa sobaati. Ragaa sobaan dubbatu waaqayyo hin jibba. Namni sobaan ragaa ba'u waaqa biratti tuffatamaadha. Waaqa biratti jibbamaadha. Agartanii? Namni waaqa biratti tuffatamaaf jibbamaan immoo nama biratti salphataadha.
hawaasa biratti jibbamaadha. Agartanii ishiin torbaffaan lubbuun waaqayyoo addeeffattee jibbitu obboleewwan gidduutti sobaan lola afarsuu yookaan facaasuudha. Obboleewwan gidduutti sobaan lola facaasuu yookaan afarsuu. Agartanii sobduun wantoota waaqayyoo cimsee wantoota jibbu keessaa caalmatti jibbuudha. Jibbuudha. Caalmatti jibbamaadha sobduun waaqa biratti. Caalmatti wantoota jibbaman keessaa lubbuun waaqayyoo hadheeffattee kan jibbitu hiriyoota gidduutti obboleewwan gidduutti hawaasa gidduutti sobaan lola afarsuudha. Sobaan lola afarsuudha. Agartanii sobaan lola afarsuu lubbuun waaqayyoo hadheeffattee jibbiti. Hadheeffattee jibbiti. Kanaafuu sobduun agarsiistuu fuuldura waaqatti tuffatamuu fi hawaasa biratti jibbamuudha. Waaqa fuulduratti tuffatamuun akkanoota hawaasa biratti hoo hawaasa fudhadhaa. Hawaasni Oromoo amma dhugaa dubbatanii bakka dhiitte buluu wayyaa jedha. Bakka yaa dhiittu bineensi na nyaatu nattaa dukkana gufuun na rukutu. Yaa saamma agartanii ulfina kabaja dhugaan qabdu agarsiisuufi bakka dhiitte buluu wayyaan hin bar aduu 12tti baatee 12tti galtu tana kaasuufi miti. Duutis yoo jiraatte dhugaa dubbatanii du'uu wayyaa. Sobuuni Oromoo biratti saalfidhaa, waaqa biratti jibbiinsaa, jibbamuudha. Oromoo biratti salphachuudha, waaqa biratti jibbamuudha. Dhugaan hin qallatti malee hin duutuu. Kanaafuu sobni furdatti malee cituun ishee na fuudha faallan. Na gobuu manni na sobuu manni na gobuu wayyaa nan sobinii. Gaafa sobde hawaasa biratti salphatta, hawaasa biratti jibbamta. Safuu qaba hawaasni kun sobuun hawaasa biratti salphina, hawaasa biratti tuffatamuudha, hawaasa biratti gadhummaadha. Kanaafuu namni tokko hawaasa biratti akka hin salphanne waaqa fuulduratti akka hin tuffatamne sobuun qabu jechuudha. Kanaafuu sobduun agarsiistuu waaqa fuulduratti tuffatamuu fi hawaasa biratti jibbamuudha. Hawaasni maal jibboo jette sobduu kana jibba. Waaqayyo biratti maaltu tuffatamaadha? Sobduu kana tuffatamaadha. Caalmatti san. Kanaafuu sobduun agarsiistuu waaqa fuulduratti tuffatamuu fi hawaasa biratti jibbamuuti. Kanaafuu hin sobinaa, sobaanis ragaa hin bayinaayi. Inni afraffaan sobduun mallattoo yookaan agarsiistuu ganummaati. Ganummaati. Gantuun eenyudha yoo jette sobduudha. Gantuun sobduudha. Gantuun. Gantuun sobduudha. Gantuun sobduudha. Gantuun agarsiistuu waaqqattuu. Sobduun agarsiistuu gantuuf waaqqattuuti. Namni sobee waaqas hin amanu, namaafis hin amanu. Maaf jala rukuttu harka. Maaf faana fiigdu. Laayikiin kun maalidha? Fooloon kun maalidha? Sheeriin kun maalidha? Shubbisuun kun jala maalidha? Silaa sobaa jira. Sobaa jira silaa. Har'a amma maalan dubbisee eebbifamoo qulqulluun Abuun Maatiyaas Paatriyaarkiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gara Dubaay deeman. Episkoopoosota warra Tigraay muuduuf gara Dubaay deemanii jedheeti fuulli Ortodoksii Oromootiifan qabsaa jedhu tokko poosti godhe. Baay'een qaana'e. Parsanaalii namoonni qeeqxan jirtu ulfaadhaa. Dhugaa qabdu. Harka qabdu. Baay'een qaana'e. Oromoodhaan daldaluun sirriimti. Maqaa Oromootiinis daldaluun sirriimti. Sanuu hawaasa soba hadheeffatu. Safuu qabu fuulduratti jechuudha. Nama qaanessa baay'ee. Nama qaanessa akkana jedheen. Uummanni koo soba kan hin dubbanne. Uummanni koo maal kan hin taane soba kan hin dubbanne jedhe. Waaqatu jedhe raajicha Isaayyaas boqonnaa 63 irratti dubbisaa kitaaba qulqulluu. Ijoolleen koo sabni koo
ummanni soban dubbanne ijoollee kootii jedhe. Ummanni soban dubbanne ijoollee kootii. Isaaniifillee qoricha ta'e. Agartanii dhugaan qoricha. Gaafa sobde immoo ilmummaa waaqaa jalaa baatee ilmummaa daabiloositti galta. Gahe. Hin sobdaa ilmummaa waaqayyoo sirraa mulqamaa ilmummaa daabiloos gonfatta. Hin sobinaa, hin ganinaa, isin keessaa sobaan hin mari'atinaa, walii keessa wajji maqaa kootiin sobaan hin kakatinaa, maqaa waaqayyoo hin xureessinaa. Ani waaqaa. Agartanii? Ani waaqaa. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti dubbisaa. Hin hatinaa, hin ganinaa, hin waakkatinaa. Walii keessa wajjin sobaan hin mari'atinaa. Maqaa kootiin sobaan hin kakatinaa. Maqaa waaqa keessanii hin xureessinaa. Ani waaqayyoodha. Sobduun gantuudha. Sobduun hattuudha. Sobduun maqaa waaqayyoo kan xureessituudha. Araarayyuu hin qabdu sobduun. Baazawil. Kanaafuu wanti irraa mudhii hidhannee fagaachuu qabnu soba. Sobaan ragaa hin bayna. Namni akkamitti mana murtii dhaqee kitaaba qulqulluu qabee, kun quraana qabee, kun midhaan qabee, kun meeshaa waraanaa qabee kakatee sobaan ragaa bayee gala. Akkamitti? What does mean? Maa jechuudha kun? Sobaan ragaa hin bayna. Maqaa waaqayyoo xureessuudha sobuun. Mallattoo gantummaati sobuun. Mallattoo gantummaa. Maal jedhe? Kabaja koo shaaruuf hin mari'atu, soba jaalatu, afaaniin hin eebbisu, laphee isaaniitiin hin abaaru jedhe. Sobduun akkan. Afaaniin hin abaara, toshee bareechee fidee si fuulduratti dhaaba. Akkuma kunoo seexanni gaafa bultii koru maal godha? Isa dhiiraa fuulduratti dubartii bareedduu haadha manaa caalaa dabbasaan ishee dheeratu, fuulli ishee bareedu, maal fakkaatu halkan fidee dhaaba. Ija saniin haadha manaa akka jibbuufi haadha manaa fuuldura immoo dhiira bareedaa kan akka isheen keessa ishee hawwitu wayii fidee fuuldura ija saniin ilaalte abbaa manaa akka jibbu. Akkana godha seetan. Sobduun akkana afaaniin hin eebbisa, lapheedhaan hin abaara. Kabaja waaqayyootu xureessu. Kanaafuu sobduurraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sobuu miti sobduurraa fagaachuun. Agartanii? Sobuu miti. Kun kitaaba irratti barraa'ee jira. Iyyoob maal jedhe? Gurri keenya soba dhaga'uu isaatiin baay'ee rifannee. Sobuu miti. Sobuma dhaga'uun. Sobduu wajjin hiriiruu, shubbisuun በጣም ያሳዝናል. Maqaa amantaa qabanne, aangoo amantaa qabanne keessattuu. Inni dhumaa sobduun mallattoo adabbiif murtiidhaa qophaa'uuti. Sobduun mallattoo namni tokko soba kana dabalaa cimsaa guddisaa gaafa deeme mijachaa jira adabbiidhaaf. Firdiidhaaf, murtiidhaaf mijachaadha, tottolchaadha. Maaliif sagalee waaqayyoo namatti murteessa. Namni ragaa namatti ba'a. Eeyyeen Daani'eel hin nageenye. Maal jedheen mootichaan? Yaa mootii, si fuulduratti hin balleessin. Waaqayyo fuulduratti qajeeltummaan irratti argamee jiraatti. Waaqayyo ergamaa ergee afaan leencaa dursee cuufee jedheen. Cuufee jedheen. Hin murteessa ka sagalee waaqayyoo si murteessaa sirratti si murteessa. Amma gaafa sobduun baay'atu, gaafa sobaan kun guddachaa hordofaa duuka bu'aa baay'ee qabaachaa deeme sodaadhu. Adabbiidhaa fi murtiidhaa tolfamaa jira, tolaa jira. Hin sobin, sobaan ragaa hin bayin. Kan jedhe sagaleen sun irratti murteessuufi jechuudha ka eeyyen. Eenyuma irrattillee cubbuun hojjetiin. Sobaanis hin himatiin. Eenyuma irrattillee cubbuun hojjetiin sobaanis hin himatiin. Har'a teenye karoorfannee
yaadannoo baasnee iskiriiptoo baasnee yookaan kompiitara bannee maal jedhee ebaluun salphisu maal jedhee ebaluun arrabsu maal jedhee ebaluutti kofalchiisu jennee karoorfannee hojjennaan sobaan eenyullee hin himatin. Sobaan eenyullee salphisuuf hin yaadin. Eenyuttillee eenyu kofalchiisuuf hin yaadin. Mindaa argatta waan ta'eef gatii kanaa ni argatta waan ta'eef. Maaliif? Soba kan dubbatan ni balleessitaa jedheera Daawit boqonnaa 5:6. Soba kan dubbatan ni adabdaa. Ni adabdaa. Kanaafuu nama Waaqayyoo warra sobaan dubbatan ni balleessa. Ni balleessa. Inumaa nan jibbaa jedhee innillee. Raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 8:17 dubbistan sobduu nan jibbaa jedhe Waaqi. Hin jibba. Nama Waaqni jibbe wajjin maaliif nuyi amma deemnee si oolise saba Waaqayyo? Nan jibba jedhe bakka sobduu nan jibba jedhe Waaqayyo. Daawit immoo maal jedhe? Warra sobaan dubbatan ni balleessitaa jedhe. Ni balleessitaa. Warra dhumni isaanii badii ta'e wajjin maaliif hiriirreemman? Maaliif hin qo'anne? Maaliif hin xiinxalle? Borumbar isaan sababa goonee dhiyeessuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Isaantu na sobsiisee, isatu akkana na godhee, isatu na gowwoomsee hin ta'u. Kun shangoo Waaqayyo biratti hin ta'u. Fudhatama hin qabu kun. Waliigalee murtii namarraa hin salphisu kun. Namarratti akka murtoofnes hin godhu. Kanaafuu sobduurraa fagaachuun barbaachisaadha. Warra ta'e jedhanii sobaan nama himatan, sobaan namatti ragaa ba'an, sobaan nama hiisisan, sobaan nama ajjeesisan, sobaan nama buqqisiisan irraa fagaachuun barbaachisaadha. Dirree amantaa keessatti dhugaa malee sobni bakka hin qabu. Dhugaa dubbataa malee sobduun bakka hin qabu. Waaqayyo nan jibba jedhe. Kan jibbe wajjin deemnee si walii galuu qabu. Kanaafuu dhugaa. Beekan Salomoonis kitaaba fakkeenya boqonnaa 19:5 irratti ragaan sobaa ragduun sobaa adabamuun ishee naftu. Kan sobaan dubbatus hin miliqu jedhe. Hin miliqu eessa dhaqa Waaqa jala. Bakki dhaqan eessa jira? Asitti sobdee bakka wayii dhaquu dandeessa. Achitti sobdee bakki dhaquu dandeessu si oolidha. Kanaafuu ragduun sobaa adabamuun ishee hin hafu. Kan sobaan dubbattus hin miliqtu jedhe. Dhugaa qabannee kanaafidha. Bakka dhiitte buluu wayyaa kan jenne dhumni ishee salphina waan ta'eef. Wantoonni shanan kun kan sobduun nutti agarsiistudha. Waa irraa qayyabattan jedhee yaada. Gabaabumatti. Sobduunii fi duumessi kitaaba irratti barraa'e bar kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 25:14 irratti sobduunii fi duumessi rooba hin qabne wal fakkaatu. Dhumaa bu'aan qaban. Faayidaa hin qaban. Kan faca'e hin biqishan. Kan biqile hin guddisan. Qabban hin ta'an. Agartanii akkuma nama gubanitti akkuma nama bilcheessanitti jira. Kanaafuu hin sobinaa. Sobaan ragaan bayinaa. Sobduu fi kan sobaan ragaa ba'u faana sin ejjetinaa. Duuka sin bu'inaa. Waaqayyoon jaalatu hin jibba. Nama birattis qaaniidha, saalfidha. Kanaaf na sobuu manna na gobuu wayyaa jedhe. Agartanii dhumarratti sobuu manna ajjeesuu wayyaa. Garuu dhumni ajjeesuutis sobuutis du'aaf salphinaa jedhe. Agartanii sobni ulfaataadha. Hin sobinaa. Sobaanis ragaan bayinaa. Agartanii na sobuu manna na gobuu wayyaan asii kaate. Sobni lafee namaa cabsa. Sobni jireenya namaa balleessa. Abdii nama kutachiisa. Kanaafuu hin sobinaa. Sobaaf ija hin jabaatinaa. Hawaasa guddaa keessaa baane. Kanaafuu hin sobinaa. Ulfaadhaa. Lafa nagaa jiraadhaa. Kuni sagantaa keenya safuu hawaasa keenyaa cabsan kaasnee kan ilaallu kan madaalludha. Bakka jirtan hundumatti nagaa ta'a. Lafa nagaas jiraadhaa.